Seenaa Afrikaa keessatti jaarsa namaa fudhachuun waancaa kan fudhate Hermeellaa yoo taatu, osoo haadha manaa qabuu haadha manaa dhiisee hala jechuudhaan sin fuudha jedhee waadaa kan galee Abrahaam yoo ta'u, kaleessa immoo egaa waadaa naa galii waadaa qalabatii guyyaa isaa deebii akka itti naalaattu sin eegasiif hin bilbiluu halkan sin dhiphisuu yoo jettu akka dubbatte akkasuma immoo gaafichaaf deebii kinooti dhufee walaloo walaleessee anuma qeeddoyyuu ta'ee. Qaaliiwwan hordoftoota kiyya nagaaf ayyaanni jaalalli isiniif haa ta'u isiniin jecha egaa jechuudha. Kaleessa qalabatiinaa godhii yennaan Abrahaamii ani qalabatiinii si godhu hin jiru qalabatii miti walamanuuni keessa lapheetii fakkeenyi qalabatii keessum lapheetti hidhamuudhaaf yennaanii achimmoo jechuudha. Ani bakka akkanitti tasgabbeessee ofii kootiifis tasgabbaa'uufidha sodaa tokko malee kooree akkan jiraadhuu fi jennaanii itti naa yaaddeettee waadaa galchisiifattee jechuudha. Kaleessa jechuudha. Ermuun jechuudha itti yaada jennaan itti yaadaa buleetii galgala siif hin bilbilu sin jeequ bakkan siif bilbilu waa'ee qalabatii yaadi achi booddeette innis eshi jechaa ture. Amma egaayii siif hin deebitti laadhaa jennaan ishiin itti deddeebitee yoom naa laatta jennaan boruu naa laachuu qabda jettee toleedhee waadaa galee jechuudha. Amma ani hin beektu mitiree qimamochee ani waayifii hin qabu waayifii haala sana dhaabadheen jechuudha kan inni fayyadamu jechuudha. Egaa miliqeetuma miliqee innaan carqee hafuu innaan carqee fuudhuu innaan kun akkana hojii wayii xumuree galgala akkasidha siniin jechuun jaalladha malee waanuma bakka waayifii dhoobarii ta'ee asii bachi sussuqu isinitti hin fakkaatiin maaliifi qormata kana caaliyyuu dabarsaa jira. Nan odeessa maali lammii kootti nan odeessan achi amma innaan dhaqee kaadhee irra galu wanni irra dhaabbataniiti konkolaataa irratti ol baanii konkolaataa irra dhaabbatanii isheen sun konkolaataa irra teessee wal qaqqabatanii abaaboo kana itti kennanii wal bukkee dhaabbatanii suura ka'anii poostinuu godhan. Ana maarifa isaanii hin beekun dubbisne galgala sinii dhufnaadha natti fakkaatiin dhufu galgala jechuudha. Maal jedheen sirbaaf ishee maaliin jedha? Maal jedheen sirbuuf? Akkam jedha ishee? Waan jedhu wallaale. Chuni kaleessa ishiin qalabatii gaafattee irratti jechuudha. Namoonni baay'een namoonni sammuu qaban namoonni hafuuraan yaadan jechuun amma fedha foonii keessaa baati jechuudha. Akka hafuuraatti yaadame hafuura keessa galaatii mucaa roottaa yaada. Gochaa biraan gochaa jiru immoo foonii yaada. Foonimaa yaada calluma jedhaati jechuudha. Deebiin sinii dhufa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Akka shamarree tokkootti jechuudha. Jechuun ani hin beeku jechuun ani deebiitti laachuu hin danda'u jechuudha. Akka shamarree tokkootti jechuudha. Isa dhugaa rabbii inni ulfaata. Nama gaa'ela diige jechuun dhugaan siniin jedhee nama firri jalaa du'ee awwaalee deebi'aa jiru jechuudha. Karaa biraatiin gaddadha jechuun hin danda'ama. Waaqayyoon isa namaa oolchuu jechuun hin yaadamu garuu wanta akkanaan jedhamu gaddadha dhugaan siniin jedhe maaliif jennaan dhabeera kaa nama sana dhabeera irraa gargar baheera kan saamiti namni sun kanaa booddee jechuudha. Kanaaf jechuun namni jabanaa keessaa buna gaafa buusullee jechuudha. Sarkar godhee teessisee qadarra jedhee akka bu'uuf kan lafa kaayee achi booddee kan buusu jechuudha. Abrahaam kana maal akkatti falak godhe tokko naamanaan siniin jedhila dhugaa rabbiin hamana yoodhuma Abrahaamii fi Hermeellaan iddoo tokko ta'an iddoo tokko hin ta'an ani waan hin argeen qaba isa dhugaan siniin jedhe isa dhugaa iddoo tokko hin ta'an. Inni ishee ariifachiisee qalabatii maali ishee jedhu sun ta'an sammuu koo keessa akkamittiin kan naanna'aa jiru amma ishee waa qabdee dhiisistee isa dammagoo siifan du'aa
siifan qoxxamaa jedhu zeerootti galchitee Abiraam jechuudha imimmaan buuse yoonni bu'uu baate. Abiraam kan inni ittiin of safaree maal akka ta'e beektu qabeenya isaatiin argitanii ittoo ta'edha ta'e akkanaan goonee firoottaa ansanaan goonee firoottaa mucaa kuyyoo ta'e immoo waan isa barbaachisu guuteefin akkas godheefin guddisaadha kan inni jechaa jiru jechuudha. Mitiiree garuu sana miti isatti lakka'uu miti qabeenya miti dhalli namaa dhugaan siniin jedhe waaqa kunuu ela soores sammuu dhabaa osoo hin taane iyyeessa sammuu qabu sinitti haa qabu. Iyyeessa sammuu qabu ana siniin jedhe homaa tokko kan hin qabne jechuudha. Waan tokko nyaatee kan hin bulle kan hin qabne hiyyeessa quxulaa sinitti haa qabu. Sargaan siniin jedhe dhiirri soores bakka maaliifi bakka qabeenyi sun jechuudha isa danfisaan jechuudha dhaabbannaa san qabsiisuu kunoo dhugaa rabbi bara 2006 kana dubartoota meeqa biraan faan argine dubartoota meeqa jechuudha. Amma kana booda jechuudha dubartii wayii akka dhuftu natti mul'ateera. Natti mul'ata akkasumatti bifa ishii qumatii ishii sarbaa ishii kana wajjinidhaanii natti mul'ate jechuudha. Dhuguma Abiraam Hermeellaa faana jiraataan soba. Abbaan isaatti gaddaniiru. Haatitti gaddaniiru. Obboleessa isaa ofitti gaddisiiseera. Haadha wajjiniin dhalate. Busuyyeef ofitti gaddisiiseera. Amma barbaadan isa jaalatanii balleessaa isaatti mubaataniyyuu mee isaadhaanii kabajaniyyuu wanti inni gochaa ture tokko nama tokko wanti gammachiisan jiru. Isa akkasuma namoonni sammuu hin qabne booroftoonni guutte bakka akka bishaan gannaa qoshashaa argee xaragee walitti qabuutti warra akkasiiti jechuudha. Kanii Abiraamii fi Hermeellaa warri jedhanii jechuudha. Malee namni qulqulluun gaa'ila kana kan fide Waaqayyoodha. Kan uume Waaqayyoodha warri jedhanii jechuudha. Dhugaan siniin jedhe baay'ee tokko jechuudha. Ishinis immoo deebii gaata isinii laatteetti jechuudha. Hermeellaa zoota immoo akka Ruuttaa yookiin immoo amma Ruuttaa haasawa hin beektu oma tokkoyyuu of qabullee maal ta'ullee oma 0/0 bakka 0/0 haati kun bu'aa dhala ishii faana Ruuttaan akkana baate isa gammaddu isinitti fakkaate isa gammaddu isinitti hin fakkaatiin. Har'aa waan ishiin qabeenya ishii mana otoo ishiin qabeenya ishiin irratiin mana ishii keessatti akka fardaa utaalaa kan turte makiinaa ishee irratti akka barbaade kan ta'aa ture makiinaan kunillee haaraadha kan sin ajaa'ibu jechuudha. Osoo maa tokko waliin keessa teessee illee hin dabarsiin osoo illee maaliin jedhiin illee kan isaan wal lolanii loonitan ishiin takka irra teessee takka irra dhaabbatti takka maalidha jechuudha. Illiina keessaniidhaaf jechuudha. Otoo tasgabbooftanii kun sirriidha moo sirrii miti jettanii hafuura foonii keessaa baatanii simmeetaawwii keessan jechuudha. Isa akka konkolaataa sin oofu kana dhiistanii Abiraamis arrafattee tasgabboofte. Hermeellaan qalabatii kan jettuun Abiraamin faana rafuuf Abiraamidhaan hammachuuf gaaficha immoo dhoksitee viidiyoo waraabuuf wanti tokko yoo uumame ittiin doorsisuuf malee abadan Hermeellaan gaa'ilaa miti. Abiraamidhaan kan barbaadde kaleessa hiyyuu osoo hin haadha manaa qabu sin jaaladha kan jetteen fedhii ishii wajjin raawwachuuf ta'eera nagaan gala Ruuttaanis in heerumti abshir Abiraam fuudhee hiikaa akka inni ta'u akkamatti natti mul'ateetu jira. Bara baranaa wal fuudhu ji'a 5 ji'a 6 shab godhu harka walitti rukutu sanaa booddee hin jiru. Waaqqa subscribe like share godha amma galgalatti galgalin dhufu anas naan dhufa.